Yeroo baay'ee galma kaawwannus yookaan immoo goolii kireetii ogoonis maaliif jijjiiramuu kan nutti ulfaatuuf? Jijjiirama fiduu kan dadhabneef maaliif? Ulfaatina nan hir'isa ni jenna. Kitaaba maxxansuu nan barbaada ni jenna yookaan immoo biizinasii haaraa nan jalqaba ni jenna. Galmi keenya kilaaritii yookaan immoo karaa sirrii ta'e nutti mul'isuu danda'a. Garuu siistamiin keenya dadhabaa ta'a. Kun maaliif ta'e yoo jettan waan xumura lama waan qabuuf. Kan jalqabaa saksesiidha yookaan immoo milkaa'ina. Lammaffaan feelaaritiidha yookaan immoo kufaatiidha. Haa jennuti amma waan yaaddanii fi karoorsitan yoo milkeessine ofii keessan akka feelaaritiitti lakkooftu. Bakka anaaf wanti tokko naaf hin ta'u jettanii yaaddu. Osoo isiniif milkaa'e garuu jijjiiramichi jira. Garuu yeroo muraasa booda kan badudha. Sababni isaas dhiibbaan sun bade. Duraan waan kana nan milkeessa jettanii wanti yaaddan amma dhiibbaa tokko malee hojjechuun osoo isinirra jiru waan san dhiisaa dhuftu. Jijjiirama wanti jedhamu hin turre. Kanaafuu kaka'umsi keessan suuta suutaan gad bu'aa dhufa. Dabalataanis amaleeffannaawwan keessan duraanii suuta jedhanii dhufuun isaanii nafu. Kanaafuu tuqaa jalqaba irratti of agartan irratti of agartu jechuudha. Saarkila yookaan geengoo sanas irra deddeebitu yookaan naannoftu jechuudha. Kun irra deddeebii isinitti ta'a. Yeroo tokko galma keessan milkeessitanii tuqaa jalqabaa irratti of argitu yoo ta'e akka duraanii hin ta'u. Baay'ee karaa dhibeen itti baay'ate ta'a. Nan milkeessa jedhee wanta yaade hundaa milkeessee hin jira. Egaa maalifan tuqaa jalqaba irraa ka'etti deebi'ee argame jettanii of gaafattu. Rakkinicha anarraati jettanii carraa yaaduu keessanis olaanaadha. Haa ta'u malee jalqabumaa rakkinichi waan isinii wal qabate hin qabu. Jijjiiruuf waan yaaddan wajjin rakkinichi kan jiru. Jijjiirama malaa jijjiiruuf wantoonni sadii jiraachuu hubachuu qabdu. Kan jalqabaa outcomeidha yookaan bu'aa keessan jechuudha. Milkeessuu kan barbaadu kana jettanii wanti yaaddan galmi keessan as taa'u. Leeyarii lammaffaan piroosesii yookaan adeemsa jedhamu. Guyyaa guyyaan siistamii fayyadamtanii fi amaleeffannaawwan gootanidha. Kallattii yookaan daayirekshinii waan jedhamu asitti kan argamu. Amaleeffannaa jechuun maal jechuudha yoo jettan gochi tokko yoo irra deddeebi'uudha. Siistamii yookaan sirna jennee kan yaadnu hoo maal yoo jettan irra deddeebitanii gochi yookaan aakshiniin gootan walitti fufaa akka ta'u kan godhudha. Kanaafuu amaleeffannaa jennee waan yaadne gochoota yookaan aakshinoota osoo ta'anii gochoota duuba wanti jiru immoo sirna yookaan siistamii ta'a jechuudha. Barreessaan James Clear akkana jedhee dubbata. Haaluma sadarkaa karoora baastaniitti ol jedhaa deemtu osoo hin taane sadarkaa karoora qabdaniin gad jechaa dhuftu jedha. Fakkeenyaaf karoora keenya waan tokko irratti haa karoorsinu. Afaan barachuu haa jennu. Kanaafuu galmi keenya afaanicha danda'u irra ta'a. Afaan sanaan namoota biroo wajjin walii galu. Kanaafuu kun outcome'icha yookaan galmicha ta'a. Egaa galmi keessan isa waan ta'eef garuu waan kana baruuf yookaan immoo afaanicha danda'uuf waan si fayyadu hin qabu. Wanti guddaan adeemsicha. Piroosesii yookaan adeemsa keessa maaltu jira isiniin jedhe. Siistamii fi haabitiitu jiru yookaan immoo sirnaa fi amaleeffannaatu jiru. Kanaafuu afaan sana keessaa guyyaa tokkotti jecha tokko baruu. Daqiiqaa 5f waan afaan sanaan himamaa jiru tokko dhaggeeffachuu. Xumura irrattis waliin dubbii gabaabaa tokko yookaan waan short conversation kan jedhamtu tokko gochuu jennee yoo karoorsine siistamii yookaan sirna ta'a. Siistamichi gochuu waan qabdan kaa'ee jira. Isin immoo waan sana gochaa guyyaa guyyaan itti fufuun immoo gocha keessan ta'a. Sana jechuun immoo gochi keessan irra yoo deddeebi'e amaleeffannaa ta'a. Kanaafuu galmi keenya kan agarsiisan gara outcome yookaan bu'aa fi siistamoonni keenya immoo garuu daayirekshinii yookaan kallattii nuuf kennu. Karaan gara galma keessanii isin geessu kana jedhanii nutti kennu. Kanaaf jireenya keessan keessatti jijjiirama fiduu yoo barbaaddan goolii yookaan galma keessan tuquun osoo isinirra hin jiraatin siistamoota keessan jijjiiruu kan qabdan. Amma egaa jijjiirama malaa keessatti leeyariin jalqabaa outcome yookaan bu'aadha. Leeyarii lammaffaan immoo piroosesii jennee jirra. Sadaffaan maal yoo jettan adeemtitiidha yookaan eenyummaadha. Amaleeffannaa gaarii fi siistamii gaarii qabaattanis eenyummaa keessan irratti yoo hojjenne jijjiirama keessan hundumaa balleessaa dhuftu. Amma eenyummaa jechuun maal jechuudha?
Eenyummaa jechuun karaa ittiin of ilaaltanidha. Anaadha jettanii kan yaaddanis ni mul'isa. Namni baay'een yeroo baay'ee kan dogongoruuf kanaaf jijjiirama yoo yaadu alaan jijjiiramuu jalqabuu kan barbaadu. Sana jechuun galma ni kaasa. Sana booda gara daayirekshinii ni dhufa. Sana jechuunis siistamii fi haabitii achumaanis gara adeentitiitti darba. Garuu jalqaba irratti jijjiiramuu kan qabu adeentitii yookaan eenyummaa isaati. Kanaaf barreessaan James Clear kitaaba isaa irratti akkana jedhee kan barreesse. Karaa bu'a qabeessa jedhamuun amaleeffannaawwan keessan jijjiiruu yoo barbaaddan irratti xiyyeeffachuu kan qabdan maaliin argachuu danda'a, maaliin milkeessuu danda'a kan jedhu irratti osoo hin taane maaliin ta'uu barbaada, eenyuun ta'uu barbaada gaafii jedhu irratti nun jedha. Kanaafuu eenyummaan keenya duraanii yeroo kamuu yoo ta'e milkaa'ina nageenya irraa harkisee nu geessu. Kana jechuun nama wal fakkaataa taatanii waa garaagaraa yoo fiddanis ammas eenyummaan keessan duraanii waan jiruuf ammas nama wal fakkaataa jedhamu taatanii haftu. Kanaaf milkaa'inni keessan kan isinitti mi'oofneef. Kanaafuu jijjiirama alaan osoo hin taane keessan fiduu kan qabdan. Torbeetti kitaaba tokko dubbisuun qaba yoo jettan galma irratti xiyyeeffattan wanta alaa irratti. Haa ta'u malee an dubbisaadha jettu yoo ta'e garuu eenyummaa keessan kan himaa jirtan. Kun garaagarummaa xiqqoo jedhamtu qofti jijjiirama guddaa jedhamu jireenya keessaniif qabatee dhufa. Akka yaaddan salphaa miti. Torbee tokko keessatti kitaaba tokko dubbiseen fixa jettanii galma yoo kaawwattan amalli keessan kan irratti hundaa'u yookaan dippendi godhu kaka'umsa keessan irratti. Kanaaf sa'aatii dubbisuu hin barbaannetti kitaaba hin dubbistan. Isin kan dubbistan yeroo kaka'umsa qabdanitti yookaan dubbisuu isinitti tolutti. Amalli keessan eenyummaa keessan faana yoo wal qabate yeroo sana oopshinaali yookaan kan filannoo qabu ta'uu dhaaba. Dubbisaadha jedhee yoof yaami dirqama dubbisuun qaba ejjennoo jedhutti ni dhuftu. Akkasitti jijjiiramni kan dhufu. Dhugumaan namni dubbisaa ta'e har'a dubbisuun qaba moo dubbisuun qabu jedhee of hin gaafatu. Namni fiigu tokkos har'a fiigu moo irra darbu hin jedhu. Ofiisaa dubbisaa kan godhe ni dubbisa. Ofiisaa atileetii yookaan fiigaa kan godhes fiiguun isaa nafu. Kanaafuu adeemsitii yookaan eenyummaan maal jettanii of gaafattu. Guyyaa guutuu wanti raawwachaa ooltan adeemsitii yookaan eenyummaa keessan ifa baasee mul'isa. Egaa guyyaa hundaa dubbisaa kan dabarsitan yoo ta'e gochoonni keessan furuuf ta'u yookaan immoo ni mirkanaa'u yookaan ragaa isiniif ta'u. Dhugumaan dubbisaa akka taatan mirkaneessaa dabartu jechuudha. Reinforcement ni uumama. Gochoota keenyaaf siistamii akkuma qabnu amantii keenyaafis siistamii ni qabaanna. Fakkeenya fayya qabeessa nan ta'a jettanii yaaddanii garuu ofii keessan akka nama fayya qabeessa ta'etti of hin ilaaltan yoo ta'e yoomiyyuu yoo ta'e hangamuu yoo taaftan isin eenyummaa sana qofa calaqqisiisaa dabartu malee gochoonni keessanii fi siistamoonni keessan kan nama fayya qabeessaa osoo ta'e iyyuu yoomiyyuu yoo ta'e eenyummaan keessan yoo hin jijjiiramne isinis immoo jijjiirama barbaaddan hin argattan. Sana jechuunis fayya qabeessa hin taatan. Fakkeenya biraas niif haa kennu. Kana booda ganama nan ka'a jettanii namoota yaaddanidha. Galmi keessan isa. Haa ta'u malee eenyummaan keessan an nama ganamaatii miti kan jedhu yoo ta'e ilaalchaa fi amantii an nama ganamaa miti kan nun jedhu qabattanii sochootu yoo ta'e aalaarmiin hanga barbaade ni iyya. Isin garuu callistaniituma raftu. Tarii torbee tokkoof ganamaan kaatanii deemuu dandeessu. Haa ta'u malee deebitanii eenyummaa keessan duraatti deebuun keessan hin hafu. Eenyummaa akkamiin qabaa? Anis eenyu jettanii kan gaafattan yoo ta'e yeroo baay'ee wanta afaan keessan keessaa bahu qofa laaluun gahaadha yookaanis immoo hiriyoonni keessan waan dubbatan dhaggeeffadhaa. Ani herreega yookaan maatii siin danda'u yommuu jedhan ni dhageessu. Isinis baay'een barfadha jettanii ni haasoftu ta'a. Namni biraas ka'ee an teekinooloojii waliin baay'ee waliin galu eenyummaa adda addaa walitti himaa yookaan infoormi gochaa dabartu. Kana kan gootan beektanis wallaaltanis ta'uu danda'a. Haa ta'u malee sun eenyummaa keessan ta'a jechuudha. Sababni isaas an akkas yoo jettan wanta jettan sana amantan jechuudha. Kanaafuu jijjiirama ni barbaaddu yoo ta'e eenyummaa haaraa ta'e sin barbaachisa. Eenyummaan haaraan immoo ragaa barbaadu. Kanaafuu barreessaan James Clear every action you take the vote for the type of the person you wish become kan jedhu. Tokkoon tokkoo gochoonni gootan eenyummaa gara fuulduraatti qabaattaniif filannoo filachaa jiranuun jedha.
Kanaafuu piroosesichi yookaan adeemsichi salphaa yoo ta'e kana fakkaata. Jalqaba irratti maal ta'uu barbaade jettanii of gaafattu. Yeroo tokko deebii san erga argattanii booda ofii keessaniif mirkaneessuu qabdu. Ragaa xixiqqoo qabattanii dhuftanii nama sana akka taatan ofii keessanitti agarsiisaa darbuu qabdu. Unorgaanaayizdiidha yookaan immoo nama qindaa'edha jettanii kan yaaddan yoo ta'e wanti bibittinnaa'e na cinaan jiru kan nama of eegu jettanii kan yaaddan yoo ta'e eenyummaa keessan sana wajjin kan wal qabate yoo ta'e egaa mirkaneessuu qabdu jechuudha. Kanaafuu ganamaan kaatanii siree keessan afuun yookaan sirreessuun hojii jalqabaa keessan. Kutaa yookaan manni keessan qulqulluu akka ta'etti yoo oole isin waan sana godhaa akka jirtan eenyummaa keessanis akka fudhattanis mirkaneessaa deemtu. Fedhii barreessaa ta'uu yoo qabaattan kan barreessadha jettanii amanuu irraa kaatanii eenyummaa keessan sirreessitu. Namni barreessaa ta'e immoo guyyaa guyyaadhaan waan ta'e barreessuu hin dhiisu yookaan hin hafu. Kanaafuu guyyaa guyyaan teessanii ni barreessitu. Guyyaa guyyaan hammuma waan ta'e barreessitan ofii keessan agarsiisaa jirtan. Argitanii miti an nama jedheedha jettan irrattuu ragaa ta'a. An artistiidha jettanii kan yaaddanis yoo ta'e guyyaa guyyaa shaakala gochuu qabdu. An nama ispoortii hojjetudha jettanii kan amantanis yoo ta'e guyyaa guyyaan shaakala gochuu qabdu. Kanaafuu guyyaa guyyaan hammuma shaakaltan immoo eenyummaa sana uffattanii deemaa akka jirtan sammuu keessanitti agarsiisaa dabartu. Eenyummaa biraa kamiituu qaba jettanii amantanis eenyummaa sanaaf hanga ragaa qabdanitti sammuun keessan ni amana. Amma immoo gara dhimma how to change your habits yookaan immoo akkamitti amaleeffannaa kee jijjiirta jedhutti dabarra. Kutaan kitaabichaa itti aanu isa. Amaleeffannaawwan keenya akkamitti jijjiira jennee yoo gaafanne jalqabuma habit yookaan amaleeffannaan maal akka ta'e beekuu qabna. Gocha tokko irra deddeebiidhaan gochuu keenyarraa kan ka'e gochi sun filannoo irra darbee yeroo gara eenyummaa keenyatti darbu atamtamaan ni raawwanna. Sammuun keenya waan sana gochuuf yaaduun isa barbaachisu. Yeruma sana godha. Yeroo sana kun amaleeffannaadha jennee yaadna. Egaa irra deddeebiin gochoota sanaa yookaan immoo repetiishiniin eenyummaa jijjiiruu irra darbee sammuu keenyas jijjiiraa dhufa. Yeroo hundaa gocha gootan hammuma raawwachaa dhuftan sammuu keessan keessaa kan jiru neural pathway irra caalatti laat gochaa deema yookaan immoo higher gochaa dhufu. Gocha wal fakkaataa waan ta'eef gocha san gootan jechuun neural pathway san guguddan jechuudha. Isa sana hammuma irra deddeebi'aa dhuftan irra deddeebiidhaan sarara sana qabaattan. Kanaafuu irra caalatti automaatikaalii yookaan atamtama ta'aa kan deemuuf kanaaf sammuun keessan karaa tokko qofa bare. Kanaafuu jijjiirama yoo yaadne disiipiliinii yookaan naamusa irraa jalqabuu hin qabnu. Neural pathway san jijjiiruu qabna. Sana gochuufis immoo isteeppii yookaan sadarkaa afurtu jiru. Kan jalqabaa Q yookaan agarsiistuu. Agarsiistuun immoo fedhii kan jedhamu yookaan craving kan jedhamu akka nu dammaqsu barbaanna yookaan immoo trigger akka nuuf godhu barbaanna. Craving wanti jennu immoo miira amma irratti sinitti dhagahamuun ala miirri biraa akka sinitti dhagahamu barbaaduu agarsiisuu danda'a. Miirri sun yoo dhufe immoo gara respoonsii yookaan immoo deebitti darbuun keessan hin hafu. The action you take jechuun ni danda'ama. Gocha si fudhattan yookaan immoo gocha raawwattan. Yeroo tokko gocha sana erga raawwattanii booda reward yookaan immoo badhaasa jedhamu ni dhufa. Sadarkaa arfaffaan kana deebii craving sana yookaan hawwii keessan san kan isinii quubsu ta'a jechuudha. Barreessaan James Clearis The 4 Laws of Behavior Change jedhee seeronni kaa'ee jira. Amaleeffannaa tokko jijjiiruu yoo barbaaddan tokkoffaa sirriitti fagachuu qabdu. Lammaffaa isin hawwachuu qaba. Sadaffaa salphaa ta'uu qaba. Arfaffaan immoo kan isin gammachiisu ta'uu qaba jedha. Kanaafuu kan jalqabaa Q yookaan agarsiistuu kan jedhame akka maalitti fudhachuu dandeenya? Environment yookaan naannoo keenya. Yeroo baay'ee hawwii keenya harkisee kan nutti fidu wantoota naannoo keenyarra jirudha. Wantoonni nu dammaqsan isaan yookaan immoo wantoonni trigger nutti godhan isaan. Amaleeffannaa jennee wantoonni yaadne kan hordofan maalidha yoo jettan waan ijji keenya arguudha. Kanaafuu nuti gara deemnu ilaallee ijji keenyas immoo kan ilaalu garasitti akka nu oofu gochuu qabna. Dubbisaa yookaan dubbistuu ta'a jettanii namoota yaaddan yoo taatan yookaan immoo dubbisaadha yoo jettan dirqama bakka jirtanitti naannoo keessanitti kitaabonni jiraachuu qabu. Siree keessan cinaa kitaabni jiraachuu qaba.
Minjaala keessanirra kitaabni jiraachuu qaba. Saaloonii keessas kitaabni jiraachuu qaba. Even kichinii keessas jiraachuu qaba. Bakka deemtan hundatti kitaaba dubbisuun salphaa akka isiniif ta'uuf agarsiistuun sunniin jiraachuu qabu. Guyyaa guyyaan viitaaminii fudhachuu qabdan jira yoo jedhame isaan sana yeroo hundaa of bira guutu. Yeroo hundaa of biratti waan argitaniif viitaaminii sana fudhachuun keessan hin oolu. Guyyaa guyyaan ispoortii hojjechuun barbaada yoo jettan uffata ispoortii ittiin hojjettan siree keessan irraa akkuma kaataniin iddoo argitan kaa'a. Yeroo hundaa yoo ta'e ni yaadattu. Wanti tokko ija keessan jalaa badaa yoo dhufe yookaan immoo ija keessan jalaa yeroo sokkirratti sammuun keessan hin yaadatu. Osuma yaadattaniyyuu afachu booda garas deemeen barbaadee dubbisaa yaada jedhutu isinitti dhufa. Yaadni kitaaba barbaadanii dubbisuu qofti kitaabicha akka hin dubbisne isin godha. Distraakshinii yookaan yaada nama jeequ karaa kanaan yoo ilaalle gaariidha. Yeroo hundaa yoo ta'e kan turruuf yookaan yeroo qabnuuf distraacted kan taanuuf maaliif? Bilbila keenya iddoo deemnu hundaa qabannee waan deemnuuf bari. Mana keenya keessa osoo jiraanneyyuu bilbilli keenya nu biraan dhabamu. Kanaafuu bilbila keenya daqiiqaadhaan kaasnee cheekuudha. Nyaata soo jedhame nyaata fayya qabeessa kan hin nyaanneef kanaaf. Chokkoleettii wantoota mimmi'aawan keekiiwwan fuuldura keessan keessu. Isinis immoo wantoota sanniin yoo ilaaltan ni dharraatu yookaan ni hawwitu. Dharraa sana ba'uuf immoo ni nyaattu. Respoonsii jechuudha yookaan immoo deebiidha jechuudha. Waan nyaattaniif immoo gammachuun isinitti dhaga'ama. Reward. Kanaaf environmental change baay'ee barbaachisaadha kan jedhamuufi. Wanti iji keessan ilaalu jalqabumaa filatamuu qaba. Iji keessan kan ilaalu wanta isin barbaaddan ta'uu qaba. Yookaan at least yoo xiqqaate amaleeffannaa eenyummaan koo akkana jettanii jala sarartan kan calaqqisiisu ta'uu qaba. Kanaafuu Q yookaan agarsiistuu kan jedhu karaa kanaan ilaalle. Viidiyoo itti aanu irratti immoo xiinxala kitaaba Atomic Habit jedhu kanaa kutaa 3ffaa qabadhee isinii dhufa. Hanga xumuraatti waan na hordoftaniif galatoomaa. Nagaatti.